Akka waltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti hima. Aangoon Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa kan bulchiinsa yeroo Tigraay waggaa tokkoof dheeratee jedhame. Waajjirri muummee ministeera Abiyyi Ahmad Eebla 9/2026 irraa kaasee aangoo bara hojii Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti waggaa tokkoof dheeressuu beeksise. Waajjirichi ibsa baaseen murtiin kun heera mootummaa federaalaa keewwata 62 muraa 9 fi labsii lakkoofsa 359 muraa 1987 keewwata 14 baa jalatti akkasumas dambii lakkoofsa 479 muraa 2013 kan hundeeffame bulchiinsa yeroo hunda garee naannoo Tigraay murteessuu irratti hundaa'uun kan darbe ta'uu addeesseera. Murteen aangoo dheeressuu kun kan murtaa'e gabaasa waa'ee hojii waggaa Leetinaal Jeneraal Taaddasaa dhiyeessan hordofaniiti. Beeksisni kun kan dhiyaate guyyaa tokko dura Eebla 7 irra muummee ministeera Abiyyi Ahmad Leetinaal Jeneraal Taaddasaa irraa gabaasa waggaa fi bu'aawwan isaa erga fudhatanii irratti mari'ataniin booda jedhame. Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa Geetaachoo Raddaa bakka bu'uun Eebla 8/2025 jalqaba irraa kan muudaman yoo ta'u, yeroo sanatti muummee ministeeraa sababa beekumsa isaan rakkoolee naannicha irratti qabaniif yeroo murteessaa kana keessatti Tigraay geggeessuuf qophaa'aa ta'uu isaanii bal'inaan itti amanamee jira jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Soomaaliyaan yeroo jalqabaatiif mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa keessatti teessoo argatte. Erga manni maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa bara 2003 hundeeffame as seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaaf Soomaaliyaan mana maree kana keessatti teessoo argachuun ibsameera. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa mana maree kana keessatti waggoota 2 akka tajaajilu kan filatame guraandhala 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti yoo ta'u, kunis biyyoonni Afrikaa gahee Soomaaliyaan nageenyaa fi tasgabbii naannichaa ijaaruu bahuu dandeessu irratti amantaan isaan qaban guddachaa dhufuu isaa kan agarsiisuudhas jedhame. Ambaasaaddarri Soomaaliyaa kan Itiyoophiyaa fi gamtaa Afrikaa Abdullaahii Waarfaa teessoo waajjira mana marichaa irratti Soomaaliyaa fi ifaan fannisuun biyyattiin itti gaafatamummaa haaraa kana fudhachuu ishii kan ibse jechuun himan. Abbootiin taayitaa mootummaa gochaa kana galmee seenaa fudhatama Soomaaliyaan sadarkaa addunyaatti qabdu ol kaasuu ta'uu ibsuun keessumaa ardii Afrikaa keessatti nageenya buusuu tasgabbii uumuuf tumsa gama kanaan jiru keessatti hirmaannaa ishee kan cimsu ta'uu addeessaniiru. Yabala nagaaf 7 ulaan Hormuz banaa ta'uu Iraan beeksiste. Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu 7 turu hordofuun ulaa Hormuz yabala nageenyaaf yeroo muraasaaf akka banaa ta'e beeksiste. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii mana maree olaanaa nageenya biyyoolessaa bakka bu'uun fuula X isaanii irratti ibsa baasaniin torbanoota lamaan itti aananiif humnoota ittisaa Iraan waliin qindoomina uumuu fi dhimmoota teeknikaa tilmaama keessa galchuun ulaa Hormuz yabala nagaaf fayyadamuun ni danda'ama jedhani. Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana kan fudhatte Ameerikaan kallattii daldala bishaanii tarsiimaa ta'e ulaa Hormuz akka banamu ulaagaa dhiyeessite hordofuun weerara dhaabuuf erga waliigaltee booda. Mariin kunis magaalaa Islaam Abaaditti eegalamaa jedhamee eegamaa ture. Weerara dhaabuuf erga waliigalanii booda mariin kunis magaalaa Islaam Abaaditti ni eegalama jedhamee eegama. Manni maree olaanaa nageenya biyyaalessaa Iraan dhukaasa dhaabuun kun haalota biroo irratti kan hundaa'e ta'uu ibsuun Iraan irratti weerarri kamiyyuu yoo dhaabbate humnoonni keenya tarkaanfii ittisaanii dhaabuu jedheera. Haa ta'u malee manni marichaa gama Ameerikaatiin amantiin guutuun kan hin jirre ta'us mariin akka itti fufu ibse. Garuu qubni keenya millaacii rasaasa irra jira jedhe. Dogoggorri kamiyyuu yoo raawwatame humna guutuun deebii ni kennina jechuun akeekkachiiseera. Aljeeziraan miidiyaa Israa'eliin wabeeffachuun akka gabaasetti Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana keessatti weerara waraana Israa'el jalatti kan jirtu Libaanoosis akka dabalatu gaafatteetti. Kunis Teheraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana
tasgabbii naannichaa waliin wal qabsiisuuf carraaqqii isheen gochaa jirtu agarsiisaa jedhameera. Manni marichaa marii kana akka qaama carraaqqii biyyoolessaatti dhiyeessuun adeemsa marii hooggantoota biyyattiitiin dursamuuf deeggarsi uummataa fi tokkummaan akka jiraatu waamicha dhiyeesseera. Ta'us adeemsi kun waraanni guutummaatti dhaabbateera jechuu akka hin taane addeesseera. Ulaan Hormuuz kan daldala boba'aa addunyaaf murteessaa ta'e ammas giddugala waliigaltee kanaa ta'ee itti fufeera. Israa'el waliigaltee dhukaasaa dhaabuu torban lama USA fi Iraan taasifame akka deeggartu ibsitee garuu waliigaltichi waraana Libaanoositti geggeeffamu hin dabalatu jette. Israa'el haleellaa pirezidaantii Tiraamp Iraan irratti geggeessu torban lamaaf addaan kuutuu isaanii ni deeggarti jette. Dabaluunis Israa'el tattaaffii Iraan meeshaa niwukileeraa misaayilaa akka hin hidhanne gochaa jirtu akkasumas Iraan akka USA Israa'elii fi biyyoota Arabaaf yaaddoo akka hin taane taasisuuf gootu ni deeggarti jette. Marii itti aanee godhamu keessatti kaayyoowwan kanneen galmaan ga'uuf kutannoo akka qabdus USA Israa'elitti himteetti jedha ibsi mootummaa Israa'el baase kun. Israa'el dhukaasa dhaabuu USA Iraan taasisan waraana Libaanoositti Hizbollaa waliin geggeessitu akka hin ilaallannes beeksiste. Gama biraan paartiin mormituu Israa'el ejjennoo mootummaa Netanyaahuu qabu qeequun balaaleffataniiru. Muummeen ministeeraa duraanii Israa'el kan ta'e Yaa'ir Laapid Israa'el marii godhamu irratti kallattiin hirmaachuu dhabuu ishee kufaatii Netanyahuuti jedhani. Oduu keenya xumuraatiin gatiin boba'aa hin calalamne baarmeeliin tokko persentii 13 gadi bu'ee jedhame. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbee lama taasisuuf waliigaluu hordofee gatiin boba'aa hin calalamne baarmeeliin tokko persentii 13 gadi bu'uun dhaga'ame. Waraanni torbeewwan 5 darbaniif baha giddu galeessaatti geggeeffamaa ture addunyaa dhiphuu keessa galchee ture. Tattaaffii Paakistaan taasisteen Ameerikaa fi Iraan torban lamaaf dhukaasa dhaabuuf waliigaluu hordofee addunyaa afuura baafachiiseera. Waliigalteen kunis gabaa addunyaa irratti jijjiirama saffisaan kan agarsiise yoo ta'u, gatiin boba'aa hin calalamne baarmeelii tokko persentii 13 hir'isuun gara doolaara 91tti gadi bu'uu Rooyitersi fi AP'n gabaasaniiru. Adeemsa waliigaltichaa keessatti Paakistaan qooda olaanaa baatteetti. Chaayinaa fi Raashiyaan gama mootummoota gamtoomaniin dhiibbaa taasisan Waashingeteen fi Teheraan gara mariitti akka dhufan gargaareera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin guyyaa nageenya addunyaa guddaa jechuun ibsaniiru. Waliigaltichi giddugaleessa ba'aa gara bara ol ka'iinsaatti akka ceesisu amantaan qaba jechuun dubbataniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma nu waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.